guddaadha dhugaataa kanaan akka kanatti yaadee qobaatee qarshii baasee biyya keenyaa kana laafii waliin baay'ee guddaa kan nama toluu fi guddaa kan nama gammachiisu jechuudha. Kanaaf kennaan kun kennaa qalbii kan namatti fakkaatu jechuudha. Fakkiin qulqullootaa, fakkiin tolootaa hunduma keenyaatiyyuu kadhaan isaanii kan nu gargaaru kan walitti waan ta'eef kennaa guddaadha jechuudha. Kennaa guddaa mana guddaa kennaa jennaan jechuudha. Kanaaf kennaan kun immoo obboloonni gargaaree ba'anii bakka isaan galanii gara mana isaaniitti kennaan kun akka inni nagaadhaan nu galchuu waaqayyoon fedhaa ta'e yoo isaan nu ta'u tolee obboloota keenya warra kennaa kana godhatanii waaqayyoo kennaa kana fudhatanii kennaa kana akka isaan fayyanii kennaa kana akka isaan gargaaran waaqayyoon nuuf taasisuu tolee obboloota keenya dhaabbachaa jiran kana kabajaan aamleedhaan gara bakka teessuma isaaniitti nuuf deebisa. Gamanera